mariin biyyaa kun eecha gahuuf deemaa jechuun barbaada. Mariin kun asumatti famoo babal'atee gadi bu'ee uummata keenya keecha gadi bu'ee mari achiisaa kan jedhu gaafachuun barbaada. Maaliif biyya wajannu kaa biyyi uummatuma mariin kun uummata bira gaafa ga'e kaa faayidaa kan qabaatu jedhee tajaajilanii karaa kiyyaan jechuudha. Inni bira Oromoon hunduu Oromoon kun Oromoon biyya guddoodha uummata baay'eedha. Oromoon umti kun illee gargar ta'u garuu Oromoo afaan Oromoo dubbanna maalumaaf walii galuu dinna amma egaa jaarraa meeqa akka ta'e gaan hin beeku sintu beeka amma walumti walumaa galuu dijuun kun maalumaaf jechumarraa ka'ee isin ka eenyu baay'ee limdii qabdus keessattuu warri gurguddaan warra hangafoota keenya warri akka siyaasa keessatti turtan kuni maaluma taajabdanii jechuun barbaada. Kanaafuu akkamatti sirraa'ee ce'umsa kanaaf yookaan immoo wajjin jiraachuuf wajjin dhaabbachuuf maal godhuutu nurra jira kan jedhuun kaasuu barbaadani. Duratti akkuma achirraa kaasan obbo Leencoon gaafa kan bara 1992 kaastanii turtanii anis immoo akkuma nama tokkootitti gaafsin achii baatan sun gaafa akka har'aa kana baarmeexaan keewwannee gaafsanii dabbasaan keenya illee goofaree qabaa tureeyyuu akkitti kaatanii baatanii illee nan yaadadha. Tarii gaafsan oduu ba'uu baattanii carraan har'a jiru kun caalaa jira jedheetanii yaada. Baay'ee gaafsan ba'uu keessa amma har'aayyuu baay'een qocamaanii isin waan jettanii waan yaadanis durattis isinuu oduu ba'uu baannee tarii wanni fooyya'aan tokkoon argama jettanii turtanii. Ammas immoo jijjiirama amma dhufe kanarratti akkuma beektan egaa uummanni Oromoo, qeerroon Oromoo, qarreen Oromoo warri namoonni baay'een irratti hirmaatee jira. Akkasumas immoo akkuma isin beektan haala gaariidhaan ce'umsi kun dhufe garuu oduma xinnoon tuni odoo gammachuun keenya xiqqoon tuni jijjiiramni suni gara biraatti jijjiirame uummanni keenya akkuma yeroo biraatti immoo addumaan immoo fagaachaa dhufe. Kana kaa warri Amhara warri ce'umsa kana keessa jiran kunin jiranii kuni gaa hin jiranii kuni maal ta'eeti ammas immoo akkamitti sirraa kan jedhu marii guddaa barbaachisa. Egaa uummanni waan baay'ee yaada hundumtuu gaa ifne uummata Oromoo guddaa kan dhisiti maatumti tokkoyyuu eenyu isaanii barbaanni isaanii yookaan fedhiin isaanii adda fedhii isaanii mooyyuu akkamitti namni tokko fedhii lama hoo qabaate tokkotti gadi hir'isu akka qabaatu ammas immoo uummanni keenyas mooyyuu fedhii adda kan qabnu kan immoo fedhii baay'ee badaarra kan badaa ta'etti gadi hoo xinnaatti hir'isuu qabna. Hoo san ta'e garuu gaa uummanni keenya kun hoo wal ta'e gaa hoo wal ta'e wal dhaga'ee wajjin dhaabbate ka Itoophiyaa guddittii kan jennu kun kan itti sirriitti eenyu jennu Itoophiyaa jechuun gaa Itoophiyaa Oromoon Itoophiyaa irraa of fageechuun akka kiyyatti natti hin tolu. Maaliif kana Itoophiyaa dhufte kana keessatti Itoophiyaan gahee guddaa qaba ammas fuuldurattis gahee guddaa qaba. Kanaafuu isa tokko paartii tokko Oromoo Itoophiyaa fi Oromoon isa qaama tokko waan ta'eef tanaan duras gahee guddaa qabu ammas immoo fuuldurattis immoo gahee guddaa qaba uummanni Oromoo jechuun barbaada. Kana waan ta'eef Oromoon tokko ta'ee tokko waan afaan tokko dubbannu kanatti yaada keenyas gara tokko finnaan sarara keenyas gara tokkotti finnaan Itoophiyaa guddittii kana keessatti waan guddaa waan taphachuu qabnuuf kana mufii gargaraa anigaa waan natti dhagameen dubbadha akkaan sirriitti kolfu sirriitti dubbachuun beeku waan natti dhagameen dubbachuu barbaada. Kana waan ta'eef maaltu jijjiirama kana amma barbaachisaa ta'e sanitti akka ceesanitti maaltu sustainability isaa san dhoogee jechuu barbaannu gaa warri ce'umsa kaleessa jiru sun har'a eessa jiranii warri kun eessa jiru warri kun eessa jiru wal qaana'uun barbaachisus warri wali sodaachisuun barbaadus maaliif dhugaa hoo dubbatan bakka galmaa san waan geenyuuf kana waan ta'eef waan balleechine san waan kaleessa balleechine san waan ammoo kaleessa karaara dabne san akkamitti tolchina akkamitti isa sirreessine wajjinii
Oromoos guddisne Itoophiyaa keessatti immoo tapha guddaa taphannaa kan jedhu kaasuu barbaadna jechuudha. Kana waan ta'eef Oromoon Arsii maal mufate, Oromoon Wallagga maal mufate, Oromoon Baale, Oromoon Hararra, Oromoon kun maal mufate, maal rakkinni jiru maali? Uummata bira rakkina maaltu jira? Mootummaa bira rakkina maaltu jira? Rakkina san immoo akkamitti hiikna kan jedhu hoo dubbachuu baan, hoo wal sirriitti hubaan, ammas immoo maali kan maaliin dhibee ofii himanne maaliin argatu qoricha argatu jedhamiti. Ammas immoo dhibee keenya san himannee dhibee keenya san baafannee akkuma duratti jedhisan daraartuu wanna kudhaan hoo barbaad giddeeta wanna tokkichi bichaa argameef bakka sagla san dhiiftee kara tokkichi san dhufuu qabdi jechuudha. Kurna san dhufuu jechuu baannaan kophaa ta'uu isheeti jechuudha. Kana waan ta'eef walitti dubantuu barbaadna walitti dhufeenyi kun guddaa waan guddaa barbaachisaa. Maaliif Oromoon sirni gadaa kanuma kan sirnuma amma caalu kanaayyuu anaaf sirni gadaa jechuun maal jechuun barbaada ከማንኛውም ህግ የበለጠ ስርዓት ነው። ስለዚህ ወንዶ ከነ ሴራ ከን ኡማን አገም ከበጃ ሞቱማን አገም ከበጃ አኑ ኢሲኑ ኑምቱ አገም ከበኛ ስለ ከነ ኦሮሞን ጃርስ መደበሞ ወርኑ መገዳሰን ከበጆ ደበሞ ማል ወነ ከነ ሁንዳ ቀበኛ ከነ ኦዶ ቀቡ ማልፍ ከነ ሁንዳ ሰዳፈጋኔ ማልፍ ከነ ሁንዳ ጃማታኔ ዳጋውስ ደደምኔ ከነ ዋንተፍ كان أنا جد بيتشاورون تاني كان ولدت هافن ولدت رفنة ولدت ونجون وين يركن يكون هني كما قاف ركن أورومو يكتر ركن إنه إثيوبيا يكون هني كتر يعني كراكية تجون كان ما أنت يكون جمد أبته يكون جمد أبته يكون ولدت يكون ستي مال جري كون يعني وان يكون وان نتفكرني دورا كين أورومون أكما أفانتو كحسوا أما تي يبلغ رفبات شنتم هو رف rakkin baay'eetu jedhee yaadaan walumaa galatti mariin kun calqabamee immoo gadi bu'uu barbaachisaa gadi bu'ee uummanni maal jedha kan jedhu dhaga'uu nu barbaachisaa. Kana waan ta'eef mariin ammarratti dhaabbatu har'as borus mariin kun hin barbaachisaa. Marii kana immoo mariin akkuma isin duratti jettanii immoo kan kaleechaasan waan gaarii kaleechaasan fooyyechinee waan immoo gaariin ta'isan immoo akka gaarii ta'uu goone isa duraa isa የመጀመሪያውን በደል በፊቱም በደል ትተን ወደ ፍቅር ወደ ሰላም ከመጣን የተሻለ ነገር እናገኛለን። ምክንያቱም ይፈማ ናጎዳ አማሳፋን ወልት መኮኮ ይፈማ የመጀመሪያውን የበፊቱን ቂም በቀል ይዘን የትም አንደርስም የትም አላደረሰንም። መማር ካለብን እስካሁን ተምረንበታል። ስለዚህ መጥፎውን እያሻሻልን ጥሩን ደግሞ በጣም ጥሩ እያደረግን እንደዛ ከሄድ ዋባከ ባይ ገኛ የዚህ መድረክ ውይይት ሆኜ በመቅረቤ ባይን ተገመደ ጅራ ባይ ገለቶማ ጀቹን በርባዳ አኮ ድረት ጀደ ባይ በቹ ፊስ ባይን ስራዳ ገለቶማ ስራ ተርገሙ ከያብ ገመይራ